السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمارك فوني كبجمتو تدعوتو عايشة عندك كريرتو كم جرتان نجا جرا الحمد لله رب العالمين دعوتو تكينا أرديبني دفني جرا أرى كدير وجين قوله وكان يموتو غرفة كنا سريسا جرا يجور دعوتو تكينا سببني أرى كدير وجي غرفة كنا سريسا في اللي سبب كبا يجور سجلك يا رجال فتا الغالب سين كلمو الغالب سيا كم بريدة تيدا مجارجا لما كبا كان أفتن كبا كتراسي أفر كبا deebi'ee immoo kan koonfartii keessa galfatan qaba. Koonfartiin beekan biyya arabaatti wanti kun beekamaadha. Koonfartii keessa galfatanii akka koonfartiin hin qulqulleefneef jechuudha. Gizee miicuu barbaadan kanuma gubbarraa kanarraa baaftanii kan miiccitan qaba. Ishii isin isa kana ijaan laallachaa ani garuu waan isin jechuu barbaadu qaba jechuudha sagalee kiyyaan inni illee maali yoo jettan yeroo baay'ee kadiir wajjin yeroo takka yeroo itti mijaa'e jechuudha yeroo baay'ee illee osoo hin taane nyaata adda addaa gizee hojjennee isin agarsiifnee jira jechuudha. Asiin dura diaspora takkatu biyya arabaati galte maal jetteen gadi wal agartee jiru daawwatu teenna gaaf tokko abbaa maammeen saalfachiistanii jirtan kushiinaa keessa hin deddeebina dalagaa biraa dalagaa malee kushiinaa hin seeninaa jetteen maal jechuudha yaa shamarran biyya arabaa jirtan isin akkanatti namaaf boota kennitanii fi boota gadi aanaan kenninaa dubartii ta'uu jechuun gadi aantummaa miti dubartii ta'uu jechuun kushiinaa keessa deemuu bichaa miti wanta dhiirti dalagu kamiyyuu dalaguu dandeenya yoo nuti mataa keenya amansiifne jechuudha. Isin nuti kushiinaa keessa dalagnaa bakka mataa keessan qabansiiftan kanaan ta'uu hin qabu kuni. Dalagaa kamiyyuu dalaguu dandeenya nuti warri shamarranii. Ani bahee dalagaa kadir dalaguu danda'a. Kadir immoo wanta dalagu yoo dalage maaltu noo horii godhe ani isaa inni dalagu yoo dalagu noo horii kan hin ta'in nama fakkeenya bahee yoo meeshaa ajajee hojjechiisee bitee isin dhiyeessee geessu yoo noo horii hin ta'in yoo mootuyyuun kushiinaa seenee akka nyaata hojjetutti hojjetu maaltu noo horii taasise isin jechuu barbaadeeti. Inni jira namoonni hedduu haala sanii hubatan garuu namoonni yaada dadhabaa qabdan biliis akkasitti gadi aantummaa ofirraa dhiisa gadi aantummaan hin ilaalina biyya arabaatti mana namaa keessatti gadi aantummaan isinitti dhagahame gaafa galtanillee namatti jalatti gabra ta'uu hin yaadina baqqaanillee namaanuu qixxeedhaanillee wanta namni dalaguu danda'a waan jedhu mataa keessan amansiisaa isiniin jechuu barbaadetti. Maaliif yoo abbaan iyyee ollaan iyya baay'ee jedhe yoo ufuma kennaan huutuyyuu nuti ani dubartiidha uummata akka gochuu hin danda'u ani gaheen kiyya kushiinaa keessa hojjechuudha ani gaheen kiyya baqa gadi jedhee namaan kafa qabu qofa yoo jettan kun immoo waan hin taane ufuma keessaniif itti murteessitanii jirtanii jechuudha. Abbaa manaa keessan kabajuu qabdanii jaalachuu qabdanii bakka guddaa kennuufii qabdan garuu immoo dalagaan dalaga jireenyi wasaasadha wasaasaan beektanii jireenyi wasaasadha akkasitti gamaa gamana qabachuu qabdan malee gama takka qofaan qabanii gottoochanii hin taatu. Innis adda isaa ala dalagee mana akka barbaade wacii baastee zabanni jiraatan sun taree jira dirqama wal gargaaruun murteessaa ta'ee jira gizee amma waanuma dandeettuun jechuudha waa gabii galchuu qabda. Inni illee mootuyyuu atillee akkuma inni dalagaa ooltee galtee akkuma isaa lafaa ooltee galtee gizee galemmoo inni majliisa irra ol keessaa ol deeffatee taa'ee ati immoo mana keessa onni fiiduuf gizeen akkasillee taree jira maaliif yoo inni alaabaa hunda ofii kophaa isaa danda'e ishii rakkoon qabu gin biyaans yoo kushiinaas wajjin seenne wanta daa'immanii barbaachisu wanta takka ijoollee fiyya taphachiisu wanta isaan barbaadan fedhii isaanii guutuu wal gargaaruun dirqama jedhee yaada hangama kiyya. Kun immoo tuyyuu nuun hin baane zabanuma durillee ni jira jechuudha. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam haadha manaa isaanii ni gargaaran jedhama. Bakka hedduu keessatti ni dhageenya jechuudha. Kan nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam isaan gargaaruun noorii hin ta'in nuti abbaan manaa keenya nu gargaare maal nooriin isaa. Kana jecha mataa keessaan yaada dadhabaan hin guutina jechuu barbaade walumaa galatti argaa lubsii kenna afuun akkuma itti fufeetti jira. Ofii kiyya arginatti bareedee mana kiyya keessa ittiin bareechifadhee isinillee warri barbaadan akka bitattaniif jechuudha. Wanti isin agarsiisaa jiruuf xiqqoo wanti algaalibsii kanarraa xiqqoo qirna jedhe maggaaraja isaa qumatiin gabaabaadha. Maaliif girgiddaan kiyya hedduu dheeradha waan ta'eef meetira 3 fi seenti 80 girgiddaa kiyya dheerinni isaa sababa saniif maggaarajaan na jalaa gabaabaa ta'e malee wanti biraa hedduu natti tolee jira jechuudha. Tiraastarkiin isaa bareedaadha. Algaalibsiin isaa akka koonfartii keessa galchine kun wanti hundi isaa bareedaadha. Girgiddaan keessan gabaabaa taanaan maggaarajaallee seeran isin gala garuu immoo girgiddaan hedduu dheeraa yoo ta'e xiqqoo itti annasa jechuudha. Ani xiqqoo jala annasee jira. Akkuma argitan kana kadiiru wajji wal gargaarree ani bichaan algaa bareechuu dirqaman qabu jechuudha. Kana beekuu qabdan. Jechuun hin jira namni tokko ofii isaatiif osoo waan feete gootee yeroo gadi hin jenne guutee jira. Akkasii sanumaa gochuu hin dandeettanii kan mootu fedhaan wal gargaartanii kolfaan taphaa wajjin hin jira waa hunda wal gargaartan jireenya akkasiin bareeddi. Kan mootu hin jenne gadi hin jenne sanuyyuu sabaayidhaan barsiisuu qabdan maaliif jettan
isinis jireenyi isinitti ulfaatu jechuudha yoo haala saniin taate jireenyi akkuma isiniin jedhe wal gargaartanii yoo ta'e hedduu bareeda yoo mootii namummaan tokkicha dhiibe biyya arabaa ta'etti amata meeqa dalaydee fiddee gaafa hidhuftullee bakka gabrummaan sirraa achiin siiqu yoo taate wallaahi kun jireenya hin jedhamu kanaa jecha haala saniin mataa keessa waan gadi aananii guutinaa isin jechuu barbaade shamarran biyya arabaa jirtan bootan dhiiraaf qabdan akka malee guddaadha bootan dubartiif qabdan garuu gadi bu'aadha maaliif akka ta'e hin beeku waan kana akka itti isin yeroo jirtanuyyuu xiqquma isii qaalii isaa faaquu diddaadhaaf wanta qabdan hunda itti fixxanii meeqatu fuudhee sarpiraayizi gochaa jira yeroo ammaa kana laaya habiibti yani yoo ta'u ofii keetiif kenni maaliif atillee jiraachuuf uumamte atillee akkuma isaa nama isuma jettu dhuma isa boodaa kennitu ofii keetii duubatti baatee gaafa kaanii tamaraatti jira amma sooshaal miidiyaa irratti taargetu jira jechuu isaatii ammaa kana birrii amata 8 ergitee fi inni nyaata fixannaan gaafa viidiyoo ergeef saggii godhatee viidiyoo ergee fi maraattee jedhanii kunuun haasaa akka jiran arge maal maraachuu baatte akka maataatu isiin birrii amata 8 guutuu isaa ergitu immoo isiin maal jechuu ni fuute moo itti heerumte wallaahi ulfaataadha kun. Akkasiniin jedha wallah share like subscribe gochuudhaan na jajjabeessuun hin irraanfatina argaa keenya kun haala kanaan bareechinee jirra kan maggaarajaa fannisaa jira jechuudha akkuma argitan kana achirratti kun hedduu bareeddi maggaarajaan tunlee xiqqoon jalaa gabaabatte malee argaa jillee kun kana fakkaata warri bitachuu barbaadan hello jedha share like subscribe gochuudhaan ashaan dakarii dhufuuf jajjabeessa ashaan dakarii bira dhuftanii wanta isin dhabdan hin jiru ni beeytanii keessattuu meeshaa mukaa farnichara ofii kennaa oomishna majliisa ofii kennaa oomishna bitachuu dandeettan isiniin jedha haga ammaa waan hojii turtanii galatoomaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.